Eltuun obboleetti Ruutaa Ermeellaan akka fiddanitti jireenya Abrahaamii fi Ruutaa keessaa baasaa jetteen Aabeelii fi Buruukiin. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa. Egaa Eltuun guyyaa har'aa Aabeelii fi buraadhaan argachuun barbaada. Isaantu gidduu galee gaa'ela isaanii jeeqaatu jira. Abrahaamis gaafadheera Ruutaas immoo gaafadheera. Gidduu isaanii namni akka jirudha kan isaanii haasawaatoo jiranii. Abrahaamis illee akkasuma kan irraa mul'atu kana sana jechuu yoo baatellee sanadha. Isa kanaafiyyuu gidduu isaanii immoo kan jiranii asidhaan karaa Elmeellaa fi karaa Abrahaam Aabeelii fi buraadha. Karaa Ruutaas namoonni jira. Erganani manaa bahee akkanani mana hin jirre edda hubatanii booddee namoonni gara manaa dhaqanii wantoota garaagaraa jedhuuni. Ishiinis isaan harkaa hin fudhatti. Isa kanaafiyyuu isaaniin nan gaafadha jettee jechuudha. Isaanis egaa dhufanii maali ganamaadhaan kan nu waamte jedhan jechuudha. Kasaa waan jedhan waan dubbatan haasawanii mari'atanii dhufu jechuudha. Hojii isaanii waanta beekaniifi haa ta'u maleeyyuu ani kan isiniin jechuu barbaadu maalidha kan isin gochaatoo jirtanii. Ermeellaa fi Ermeellaa jireenya Abrahaamii fi Ruutaa keessaa akkasiin baaftanii kanin ani barbaadu. Sinirraa kun hin eegamu. Sintu fidee otoo isin fiduu baattaniitu ta'e gaalli kun hanga kanatti hin adeemu turennaani. Kana keessaa Ermeellaan matumayyuu galuu hin qabdu. Ermeellaan yeroo baay'ee jireenya isaanii sirreessuudhaaf nama dhama'aa turtedha. Nutis immoo kana keessa tasumayyuu galuu hin qabnu. Osoo nuti fiduu baanneerras ta'e karaa ta'eedhaan Ermeellaan edda yaaddee gara Abrahaam dhufuu dandeessi turte. Isa kanaafiyyuu nuti as keessa hin jirru gaafa egaa jedhaniini as keessa jirtu. Akkamittiin akkas jechuu dandeessanii jennaan buraan Abrahaam yaaleera waan baay'ee. Yeroo baay'ee dhiifama gaafateera. Dhiifama fudhachuu hin dandeenye. Biyya keessaallee bahee Itoophiyaan gadi dhiisee Ameerikaa gale. Wanni hojii dhuunfaanii bahee achi deebi'ee dhufe. Gaafa inni deebi'ee dhufu mucaa koo jedheet haadha manaa koo jedheet kan inni dhufe. Garuu akka inni dhufe ta'uu didee kallattiilee biraatiin wanti biraa qophaa'ee eeggate. Isa kanaafiyyuu maaltu akka ta'udha. Abrahaam sila dhiira ta'eef wanti hundumtiyyuu badiin kamiyyuu garuma isaatti naanna'a. Amma immoo Ermeellaan waan balleessitu tokkollee wanta qabdu hin jiru. Isaan yeroo gadda isaatii yeroo umtu bira hin jirre bukkee taate isaan gammachiiste. Abrahaam sila kolfee fi sila gammadee fidhaayi maalidha. Ruutaan immoo yeroo baay'ee ofirraa dhiibdi sirreessuu hin dandeenye. Kan egaa jechaatoo turanii ishiin immoo no sintu gaa'ela diige sintu jabaadhuudhaan sintu akkas godhe jedhaan bukkee jirtu wajjiniin taatanii jirtu. Kanaafiyyuu immoo inni sin dhagaa ishiinis sin dhageessi. Yoom ishiirraa adda baatanii beektu. Ishiirraa adda ba'aa gara ishiitti hin siqina. Haa ta'uyyuu malee immoo isa adda baatanii adda ba'uu baattanii waan hin beeku hin qabu. Garuu immoo sinii waa'ee gaa'ela kanaa cal jedha dhiisaa isaan dhala godhataniiru. Mucaan xiqqoon kun wal isaan agarsiisa wal isaan barsiisa. Addan ba'anii deemee boru walitti deebi'anii tokko inni ta'u. Sin immoo gaafa sana isaan gaa'ela namaa diigan isaan mana namaa diigan jedhanii namni quba isinitti qaba. Lafatti haftu bukkeetti haftu. Isa kanaafiyyuu har'a yoo sirreessitan sinii wayyaa dhagaa kanii ishiin jetteeni nuti si dhaggeeffanneerra si hubanneerra. Ati obboleetti Ruutaatidha si qabanyaa jedhe Aabeelii eeshi gaafa egaa ishiin jettuuni Abrahaamii gowwaadha jettu moonyiidha jettu omaan beeku jettu. Namni gowwaan gaa'elatti hin galu. Gaa'elatti edda galee immoo dhala hin godhatu. Abrahaam waan hundumayyuu beeka. Nama jabaadha. Yaada keenyaan hin deemu. Yaada isaatiin deema. Kanaafiyyuu nuti sana godhii kana godhi wanti jennuun hin jiru. Ruutaan yeroo baay'ee ofirraa dhiibdi. Ishiin sirreessuudhaaf ishiin dhugumaan
wanta kan hin barbaade toora hin galchite taanaan Abrahaam arras ta'ee barus ta'ee ishii faana jiraachuudhaaf qophiidha. Ermeelaanis yeroo baay'ee jireenya isaanii keessaa ba'uudhaaf qophiidha. Ruuttaan humtaa sirreessitu malee Ermeelaan hin baati kan inni jechaa jiru jechuudha. Jechuun amma yeroo baay'ee akkas jedhu jechuudha. Ermeelaan isaan tokko taanaan, isaan walitti dhufnaan, isaan tokko maniiru taanaan Ermeelaan hin baati jedha Abeel yeroo dubbatu jechuudha. Yeruma kamiyyuu jechuudha akkas jedha jechuudha. Jechuun dirqama yoo Abrahaamii fi Ruuttaan tokko ta'uu baatan Ermeelaan kan Abrahaam ta'uu qabdi asirratti jechuudha. Akkas jedha jechuudha yeroo baay'ee yeroo inni haasa'u jechuudha. Ishiinis ani kan isinirraa barbaadu gaala kanaan akka sirreessitan, toora akka galchitan, ishiidhaan akka baastan kan isinirraa barbaadu. Hojiin taaneen hojjetina. Gaalli osoo diigamu dhaabbatanii ilaaluun baay'ee tokkodhaan in ulfaata. Gaala diigamu ani hin barbaadu jettee jechuudha isheen. Ruuttaan immoo haasofsiisetu jira. Waan baay'ee jedheenis jira jettee tooratti deebi'aa jirti. Yaada koo fudhachaadha kan ishiin jirtudha. Akkasumas immoo Abeel obboleessi Abrahaam haasofsiisetu jira Ermeelaa. Waan inni ishiidhaan jedhe hin beennaa. Waan wajjin isaanii hin beennaa. Kanaafiyyuu nuti rakkoon qabaatudha kan jechaa jiru jechuudha Abeeli. Waan egaa shaayii jetteetti baasee shaayii bunaa jechaa inaasofna jettee namicha fudhatteetti jechuudha. Maal akka isheen itti haasoftu hin beeknu egaa. Yeroo amma yoomitti kan akkattidhaan jechuun gaala kana gidduu galanii akkasin godhiina. Akkanan godhiina. Ati baay'ee jireenya keessa. Ati baay'ee achi keessa. Dhugaa dubbachuun kun nama ajaa'iba rabbi kunoo. Adoo dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko beektu namichi tokko jechuudha. Ixaana aarsee jechuudha. Ibidda qabsiisee ixaana aarseetu irratti hojjetamee ture Abrahaamii fi Ruuttaa irratti. Har'a garuu du'eera xonqaa jedheetu jechuudha. Akkatti namni kolfeddoo sanatti seettee waan danda'u jechuudha. Shimkudhanii namichatti uffata bututtuutti uwwisaniit ixaana itti aarsaniit du'eera jedhu jechuudha. Baay'ee nama kofalchiisa waan tumti namni hin hojjetin iyyuu hin jiru gaala kana keessatti baasee jechuudha. Keessattuu immoo ijoolleen kun lamaan ani hin beeku maal akka isaan ta'anii gaala isaanii dhiisanii jaalallee isaanii achi gatanii Ermeelaa dugda duuba kan isaanii deemanii egaa Ermeelaanis nama gaddisiisti baasee jechuudha. Waan ishii isa jaalachiise hin beeknu jaalatte imanneenyaa nagaa fayyaa ta'a maatiin haa ta'an jabeessaa isiniin jedha shaalaa.